रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Waggaa moofaa bara 2018 xumurree waggaa haaraa bara 2019 simachuudhaaf kan noofe guyyoota muraasa baga jala bultii simannaa waggaa haaraan hunduma keenya nagaaf fayyaadhaan Waaqayyoo nu ga'e. Harka fuunettam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa simannaa waggaa haaraa fintaa kan jette sagantaa ishee addaa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenyarraa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo faarfannaa garagaraa qabannee dhufneerraa sagalee Waaqayyootiin nu tajaajiluudhaaf lubi bulii bayyanaa nu wajjin jiru Waaqayyo hin jalqaba mata duree jedhuun ergaa sagalee Waaqayyoo nu qabatanii dhiyaataniiru kutaas tokkoffaa har'a isinii qabannee dhiyaanna. Egaatii hamma xumura sagantaa keenyaatti koobsaan nooliin taatan kanan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Robsan Makooti. Mee faarfannaa kanaan gara sagantaa keenyaa isa jalqabaatti haceenu bar naa dhufeera. Bari naa dhufeera waaqa kiyya biraa. Bari naa dhufeera gooftaa kiyya biraa. Bari naa dhufeera waaqa kiyya biraa. Bari naa dhufeera waaqa kiyya biraa. Kumbaribee bara kiyya kumbaribee bara kiyya kumbaribee bara kiyya kumbaribee bara kiyya. Nuyi ogummaa garaatti akka galfannutti ati guyyoota jireenya keenyaa lakkaa'uu nu barsiiseedha. Faarsaa 90:12 irratti yeroo keenya ogummaadhaan itti fayyadamuu akka dandeenyuuf ati nu barsiisi jedha hiikni afaanota gara biraa. Jireenya koo keessatti waa yeroo lafatti badu natti hin tolu. Fakkeenyaaf midhaan namni nyaatu dhibee yeroo lafatti badu na aarsa. Sababiin isaas namoota waan nyaatan dhabanii beelaan miliyoonatti lakkaa'amantu ija koo dura dhufa. Meeshaan hojiirra oolee namoota tajaajiluu danda'u akkasuma yeroo inni darbatamee gatamu na aarsa. Kana hunda caalaa immoo kan nama aarsu hojii harka Waaqayyoo kan ta'e Waaqayyo karoora isaatiif fakkeetti ofii isaatiitiin kan uummate jireenyi namaa yeroo inni lafaa lafatti badudha. Yeroo Waaqayyo nuuf kenne lafaa lafatti balleessuudhaan jireenya keenya akka balleessuu dandeenyu isin hubachiisuudhaaf kan hundumaa jedhe. Yeroo lafatti badu jireenya lafatti badudha. Sababiinsa akkaataan itti nuyi yeroo keenyatti fayyadamnu akkaataa nuti itti jireenya keenya gaggeeffannuuf murteessaa waan ta'eef. Kanaaf Daawit faarsaa isaa 90:12 irratti yeroo isaatti ogummaadhaan fayyadamuu akka danda'uuf Waaqayyo akka isa gargaaruuf kan inni kadhateef.
Ammatu guyyaatti doolaara 1,440 isiniif kennama jedhameeti. Horii kanammoo otuu irraa hin hambisiin sirriitti guyyaatti fayyadamuu qabdu. Otuu isiniin jedhanii attamitti fayyadamtu laata? Dhugaan jiru hundumti keenya wal qixxeetti guyyaatti daqiiqaa 1,440 nuuf kennama. Guyyaa borii bara 2017 tokko jennee yeroo jalqabnu guutummaa waggichaatiif sa'aatii 8,760 sirriitti akka itti fayyadamnuuf akaawuntii tokkoon keenyaatti nama. Isaan kana keessaa guyyaatti sa'aatii 8 hirribaaf, sa'aatii 8 immoo waa nyaachuuf akkasumas boqonnaadhaaf yoo oolfanne sa'aatii 2,920 qofaatu irraatii nu hafa. Egaa bara 2019 akkatti hojjennuuf kan nuuf kenname sa'aatii 2,920 kana waan Waaqayyotti gammadu hojjechuutti dabarsinamoo lafatti of jalaatii balleessina laata? Namoota foonii waan taaneef foon keenya kanaaf wanti baay'een akka nu barbaachisu Waaqayyo beeka. Inni barataan barumsa isaatiif yerootu isa barbaachisa. Inni daldalaan hojii isaatiif yeroo fudhata. Inni qacarame hojjetus akkasuma. Nyaata foon keenyaaf nu barbaachisu qopheeffachuuf, gabaa baanee Waaqan taphachuuf, akkasumas immoo waan jireenyaaf nu barbaachisu biraa sirreeffachuudhaaf yerootu nu barbaachisa. Garuu immoo kanuma biraan jireenya keenya hafuuraatiif kan nu barbaachisu walitti siqeenya gaarii Waaqayyo wajjin akka qabaannuuf yeroon nu barbaachisa. Isa kana hammam itti yaanneera laata? Fuundura Waaqayyoo jilbeenfachuudhaaf guyyaatti yeroo gaa qabaachuun nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuuf yeroon nu barbaachisa. Waldaa kiristaanaa deemnee qulqulloota wajjin Waaqayyoo waaqeffachuutu nurraa eegama. Tajaajila waldaa kiristaanaattis akka hirmaannuuf akkasuma Waaqayyo nurraa eega. Warra dadhaban gargaaruu, warra dhukkubsatan gaafachuu, warra firdiin itti jallateef falmuu waggaa haaraa keessa hammam karoorfannee jirra laata? Jireenya keenya hafuuraaf yeroo gaa qabaachuutu nurraatii eegama jechuu barbaadeeni. Egaa barri moofaan bara 2018 xumurree bara saaraa bara 2019 simachuudhaaf kan nu hafe guyyoota muraasa. Kanatti gaaffii 3 of gaafachuutu nuuf ta'a. Inni tokkoffaan waggaa dhuftu kanatti kallattii Waaqayyootti nu barbaadu irratti guddachuudhaaf karoorri nuti waggaa haaraaf qabnu maal fakkaata? Inni lammaffaan bara dabarsinee keessatti moo'icha guddaadha kan nuti jennu maali? Akkasumas immoo lafatti gubate kan nuti jennu yeroo sakami laata? Kana fooyyessuufoo waggaa haaraatti itti yaanneerraa laata? Walitti siqeenya Waaqayyo wajjin qabnu fooyyeffachuuf jireenya hafuuraatti guddachuudhaaf bara haaraatti maal karoorfanne? Yaadadhaa bara haaraa kanaaf akka itti hojjennuuf kan nu kenname sa'aatii 2,920 qabna. Utuu lafatti hin balleessin akka itti hojjennuuf Waaqayyo hunduma keenya gargaaru waggaan haaraa kan nagaaf, kan milkii akkasumas kan eebbaa hunda keenyaaf haa ta'u. Reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Erran isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa taansuudhaan immoo ergaa sagalee Waaqayyoo mata duree Waaqayyo hin jalqaba jedhuun lubaa bulii bayyanaatiin nu qophaa'ee waliin dhaggeeffanna.
shakina bannuunuti mamina homo shakina bannuunuti mamina tujiru goftani wantanu galana naramne bannu tujiru goftani wantanu galana naramne bannu. Sagalee waaqayyoo keessaa mata dureen irratti dubbadhu waaqayyoo hin jalqabaa mata dureen irratti dubbadhu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee hamma 8 isa jiru waliin dubbifannaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisaa. Iyyaasuun yemmus jiraan waaqayyo boru wanta dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuu fi of qulleessaa jedhe. Iyyaasuun kana booddees luboota saanduqa kakuu ol fuudhatanii jara dura bu'anii adeemaa jedheen. Kana irrattis isaan saanduqa kakuu sana baatanii jara dura deeman. Lakkoofsa 7 waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Museedhaa wajjin akkan ture akkasumas immoo si wajjin ta'uu koo warri Israa'el akka beekanitti ani har'a ija Israa'el duratti nama guddaa si gochuu nan jalqabaa. Atis immoo luboota saanduqa kakuu sana baatan qarqara bishaan Yordaanos yommuu geessan bishaanichatti lixaa keessa dhaabadhaa jedhii ajajii ittiin jedhee jedha. Kadhannaa gabaabaa akka waaqayyo itti dubbatuuf walii wajjin kadhanna. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa, mootii bara baraa, waaqa hundumaa dandeessu, yeroo kanatti immoo yaa waaqayyoo saba kee wajjin sagalee kee irraa akka hirmaannuuf carraa kan waan nuuf laatteef maqaan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa ati waaqayyoodha kan asiin nu ga'e. Yaa waaqayyo waggaa keessa dabarre kana keessatti kan nu geggeesse kan nu baate. Yaa waaqayyo gooftaa si amanannee yaa waaqayyo wajjin dhabne hin jiru. Umurii irratti umurii nu dabaltee asiin nu geesseetta oolmaa nuuf oolte hundumaatiif gocha nuuf goote hundumaatiif irra deebinee si galateeffannaa. Maqaan kee bara hamma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa saba sagalee kana dhaggeeffataa jiruuf nan kadhadha. Yaa waaqayyo warri rakkatan yaa waaqayyo gara bal'inaatti akka isaan darbaniif, warri kufan akka isaan ka'aniif, yaa waaqayyo warri hidhaman akka hiikamaniif, warri gaddan akka jajjabaataniif, kan dhiphatan akka aara galfataniif, yaa waaqayyo gooftaa barri dhufu gooftaa Yesuus Kiristoos gargaarsa keetiin yaa waaqayyo akka isaan mo'ichatti darbaniif yaa waaqayyo akka isaan gargaartuuf maqaa Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Yeroo kanatti an kadhadha yaa waaqayyo sagaleen kun yeroo dhufutti gooftaa namootaaf akka inni jajjabina ta'utti, namootaaf yaa waaqayyo gooftaa akka inni dhaabbii ta'utti, akka inni mo'icha ta'utti keessa isaaniitti hafuura keetiin jiraachisuun jaalala kee haa ta'u. Yaa waaqayyo sagaleen kun akka isaan dhaga'anii ittiin jiran karaa adda addaatiin yaada namaa irratti, sammuu namaa irratti yaa waaqayyo qilleensarraa karaa adda addaatiin kan darbatamu hojiin diinaa, hojiin seexanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Akkuma yaa waaqayyo mata duree keenya dubbannetti ati waan haaraa jalqabda jireenya amantootaa keessatti. Yaa waaqayyo gaa'ela isaanii keessatti, biizinasii isaanii keessatti, hojii isaanii keessatti, maatii isaanii keessatti waan haaraa waan ofii keetii yaa waaqayyo dizaayin goote qopheessite jalqabda. Barri fuula isaanii dura jiru kun yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhadha. Bara ati jireenya isaaniitti wanta addaa jalqabu waan ta'eef galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos nan jalqaba jettee dubbattee ati hin dhiiftu yaa waaqayyo. Iyyaasuu garbicha keetiin ija Israa'elootaa duratti ol si gochuu jalqabaa jetteen isa jette immoo inuma raawwatte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti haaraan obboloota koof obboleettii koo sagantaa kana dhaggeeffataa jiranitti maqaa Yesuusiin haa jalqabamu. Innati karoorsite maqaa Kiristoosiin haa jalqabamu. Innati yaa waaqayyo yaadde mana isaanii keessatti haa jalqabamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin innati yaadde akka hin jalqabamne karaa adda addaatiin gufuu kan ta'u hundumtuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Egaa yaa waaqayyo sagalee kanaan waan nutti dubbattuuf sagalee kanarras dhaabannee yaa waaqayyo mo'ichi waan nuuf ta'uuf dhaaluun waan nuuf ta'uuf darbuun waan nuuf ta'uuf yaa waaqayyo galanni ulfinni siif haa ta'u. Irraa hafaa yeroo keenya irratti ulfaadhu nu wajjiniin ta'i nu geggeessi yaa waaqayyo harka nu qabi waan nu dhageesseef guddaa si galateeffannaa. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhanneerraa. Ameen.
Egaan akkuma duratti mata duree irratti dubbadhetti Waaqayyo hin jalqabaa yaada jedhu irratti dubbadha. Bara kana keessa baay'een keessan waan baay'ee yaaddanii karoorfattanii itti qophooftanii jalqaba waggaa irratti waggaa haaraa bara 2016 yeroo turetti jalqabdanii itti yaaddanii wanti isinii hin guunne baay'eetu jira. Tarii haalli mijachuu didee tarii isatti qophooftaniif sana immoo akka itti qophooftan isinii guutuu didee karaatti isin duraa hafeera ta'a. Waaqayyo garuu amma waggaa haaraa waggaa kan biraa waggaa isin itti qophooftan waggaa isin gara fuulduraatti ittiin deemtan akka lakkoofsa namaatti bara 2017 fuula keenya dura kaa'e. Bara kana irratti immoo sagalee Waaqayyoon amma dubbise kanarra dhaabbadheetan sagalee kana isin hunda keessaniif hiruu barbaada. Har'a gaan ergaan koo kan akkas jedhu Waaqayyo obboleettii ko, Waaqayyo obboleessa ko, ati nama Waaqayyoo ergaan siif qaban Waaqayyo jireenya kee keessatti bara haaraa kanatti waan jalqabu qabu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Amantiidhaan warra fudhataniif, warra Waaqayyoon eeggataniif, warra gooftaatu kana godha jedhanii fuula isaa duratti jiraataniif. Amma sana deebi'een dubbadhaa Waaqayyo isa ofii isaatii karoorse, isa ofii isaatii dizaayin godhe barni itti jalqabu fuula keessan dura jira. Yeroo baay'ee tarii akka yaada keenyaatti wanti nuti jalqabnu jira. Yeroo baay'ee tarii akka gorsa namaattis wanti nuti jalqabnu jira. Firaan wanti nuti jalqabnu jira. Hiriyaadhaan wanti nuti jalqabnu jira. Amma garuu har'a dhaamsa Waaqa biraa dhaga'e yeroo kadhannaa kootitti Waaqayyo natti dubbate. Fudhadhee dhiyaadheera. Obboleettii koo obboleessa koo ergaan qabasiif. Innati yaadde tarii baay'ee gaariidha. Inni namni siin jedhes baay'ee gaarii ta'uu danda'a. Garuu ani ergaa addaa qabadhee dhiyaadheera Waaqayyo bara kee keessatti waan jalqabu qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo jireenya kee keessatti, Waaqayyo biyya kee keessatti, Waaqayyo mana kee keessatti, Waaqayyo hojii kee keessatti, Waaqayyo maatii kee keessatti, Waaqayyo biizinasii kee keessatti, Waaqayyo lammii kee keessatti, Waaqayyo ijoollee kee keessatti nan dubbadha irra deebi'ee waan jalqabu qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amantiidhaan warra eeggataniif, gooftaatu godha jedhanii warra eeggataniif. Egaa barri haaraa fuula keenya duratti dhiyaateera. Barri 2017 kunoo fuula keenya duratti dhiyaateera. Amma sana deebi'een jedha Waaqayyo hin jalqaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuya! Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Lafa jirtanitti warri na dhaggeeffataa jirtan. Anaa wajjiniin yeroo jedhu erga deebi'aati jedha. Meerra deebi'aati jedha. Waaqayyo jireenya koo keessatti waa jalqabaa jedhame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sitti nima obboleessa koo, sitti nima obboleettii koo, kanaan dura karaa ati keessa dabarte keessatti bu'aa bahii baay'ee keessatti dabarteetta. Kana booddee waa'een koo cufameera hin ka'u jettee cuuftee dhiifteetta ta'a. Ani yaaleera, gaa'ila yaalee naa ta'uu dideera, hojii yaalee naa ta'uu dideera, sana fuudhee naa ta'uu dideera, biizinasii banuu yaadee naa ta'uu dideera jettee cuuftee kan itti dhiifte. Bara 2016 kana wanta addaa karoorfattee tarii si duraa gufatee karaatti hafee atis abdii kutattee kan teessee jirtu kan itti dhiiftee jirtu obboleessa koo, kan itti dhiiftee teessee jirtu obboleessa koo, ergaa Waaqa biraa qabadhee dhiyaadheera. Waaqayyo wanta haaraa bara 2016 torbatti jalqaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barri 2017 akka bara 2016 ta'u. Bara 2016 darbeera barri sun. Namooti baay'een kan isaan ittiin qabaman jireenya kaleessaatiin. Anaaf kaleessa akkas hin taane. Kaadhimummaa jalqabeen karaatti hafe. Hojii jalqabee yaadeen karaatti hafe. Karoorfadhee barreesseetti qophaa'ee kadhadhee kadhachiifadhee karaatti hafe. Namooti jedhan baay'eetu jiru. Namni Waaqayyoo abdiin kutatu. Namni Waaqayyoo nama natu. Namni gooftaatti jiraatu abdiin kutatu. Egaan sagalee Waaqayyoo biraa qabadhee dhiyaadheeraan warri karoorfattanii tarii bara 2016 kanatti inni si yaaddan sun akka isin hin yaadne ta'ee karaatti isin dura dhaabate. Ergaan qaba Waaqayyo Waaqa Israa'el biraa. Waaqayyo bara 2017tti wanta haaraa jireenya kee keessatti jalqaba. Wanta ofii isaatii yaade jireenya keessan keessatti jalqaba. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan akkuma dubbii Waaqayyoo keessaa dubbifannetti macaafa Iyyaasuu
Hundi keessan akkuma beektan isa yeroo itti dubbadhu miti Iyyaasuu booddee saba Israa'el gara biyya kakuu sanatti akka gaggeessuuf kan waamame Iyyaasuudha. Waaqayyo Museedhaan ati biyyan saba kanaaf waadaa galetti saba kana akka ati gaggeessituuf si waameen ture garuu ammati gara biyya sanaatti hin galtu. Iyyaasuu waamiitii akka keessa taa'e isaaf kadhadhu inni saba kana biyya an waadaa galeef sana hin dhaalchisa eega jedhee booddee Waaqayyo. Iyyaasuun boqonnaa tokko irratti yeroo dhufetti Waaqayyo Iyyaasuudhaaf waadaa galeef. Ani si wajjin taa'aa jedhee Iyyaasuudhaaf. Ati saba kana fuutee hin geessita lafan isaanitti dubbadhetti hin geggeessita. Lafi miilli kee ejjete hundumaa dabarsee si dhaalchisa. Eega jedhanii booddee Iyyaasuun gara saba kanaa yeroo inni geggeessuudhaaf dhufetti asuma macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti saba Israa'el Iyyaasuu waan isaan gaafatantu jira. Maal jedhaniini isaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 16 akkas jedha. Isaanis yommus deebisanii Iyyaasuudhaan wanta ati nu abboomte hundumaas hin goone iddoo ati nu ergite hundumaas hin dhaqna. Waaqayyo gooftaan kee Museedhaa wajjin akkuma ture si wajjin immoo haa ta'u duwwaa malee jedhanii jedhe. Firoota koo Iyyaasuun yeroo saba kana geggeessuudhaaf dhufetti saba isaan gaafanne kooleejii kamii akka inni baratee bari hin gaafanne qomoo kamirraa akka inni dhalate hin gaafanne wanti isaan gaafatan garuu waan tokkitti maal jedhaniini kanaan dura nuti Musee beeknaa Museetu nu geggeessaa ture. Musee yeroo nu geggeessaa turetti harka Waaqayyoo isaa wajjin agarreerra. Yeroo inni dhagaa keessaa bishaan baasee nu baasu agarreerra. Yeroo inni waaqarraa midhaan gadi buusee nyaachisu agarreerra. Yeroo Waaqayyo Museedhaa wajjin afaanitti dubbatu agarreerra. Haa ta'u malee amma Museen hin jiru ati immoo nu geggeessuudhaaf dhufteetta. Garuu gaaffii qabnaa jedhanii. Gaaffiin sunis maali? Gara ati nu ergite hundumaatti hin deemna. Wanta ati nu abboomte hundumaas hin goona. Garuu gaaffiidha siif qabna. Gaaffiin keenyas Waaqayyo akkuma Museedhaa wajjin ture si wajjin haa ta'u jedhanii. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaaffii tokkicha gaafatan gaaffiin kun maali? Bayeessa nu gaggeessuuf dhufuu kee, bayeessa nu hoogganuu dhufuu kee, bayeessa lafa Waaqayyo nu abdachiisetti nu geessuuf dhufuun kee garuu gaaffii qabna. Siif abboomamna. Akka Waaqayyo Museedhaa wajjin turetti si wajjin duwwaa ta'uusaa arguu barbaadna jedhanii gaafatan. Gaaffiin kun gaaffii barbaachisaa. Israa'el saba Waaqayyooti. Israa'el irratti kan mo'e Waaqayyo. Sabooti kan biraan waaqolii mataa isaanii qabu. Warri Amaaleeq, warri Iyyaabuus, warri Heetotaa waaqota mataa isaanii qabu. Waaqa Israa'el jedhamee kan waamame Waaqayyo Waaqa guddaa. Waaqni kun egaan gaaffii Iyyaasuun gaafatame kana dhageera maqaan Waaqayyo kan eebbifame. Kanaaf egaa Waaqayyo Iyyaasuudhaa wajjin ta'uusaa mul'isuu waan barbaadeefi bakka dura jalqaba dubbii keenya irratti dubbifannetti Waaqayyo Iyyaasuudhaan boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa kaasee maal jedheeni yommus Iyyaasuunis jiraanii akkana jedhee bor Waaqayyo dinqii guddaa gidduu keessanitti hojjetaatii qulqullaa'aa jedhee isa duwwaatu hin ta'ini boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti immoo Waaqayyos ergasii Iyyaasuudhaan akkana jedhee Museedhaa wajjin akkan ture akkasumas immoo si wajjin ta'uu koo warri Israa'el akka beekanitti har'a ija isaanii duratti nama guddaa si gochuun jalqaba jedhe. Haalluuya galanni Waaqayyoo baata. Gaaffii isaan gaafatan kanaaf Waaqayyo deebii deebise. Gaaffii sabni Israa'el Iyyaasuu gaafataniif Waaqayyo deebii deebise. Egaa si gaafataniiru jedheen Waaqayyo. Akka Museedhaa wajjin turtee Waaqayyo si wajjin ta'uusaa arguu barbaannaa akkan si wajjin ta'e jedhanii si gaafataniiru. Kanaafis jedhe Waaqayyo Iyyaasuudhaan. Akkan Museedhaa wajjin ture si wajjin ta'uu koo akka warri Israa'el arganiif ija isaaniitiin arganiif har'a jedheen Waaqayyo ija isaanii duratti
nama guddaa si gochuun jalqaba jedheen galanni waaqayyoof haa ta'u. Ergaan koo kana gaara. Obboleessa koo tarii namoota gidduu yeroo jiraattutti uffannaa namni uffatu uffata. Nyaatuma namni nyaatu nyaata. Konkolaataa namni ittiin deemuun deemta. Garuu ati adda galanni waaqayyoof haa ta'u. Addaati. Ati nama dhiigi Kiristoos siif dhangala'eedha. Ati nama kana dhiiga Kiristoos Yesuus waaqayyo abbaa keetii wajjin kakuun siif kakatameedha. Tarii namoonni si beekuu dhiisuu danda'u. Waajjira keessa hojjetu keessatti si beekuu dhiisuu danda'u. Firoonni kee tarii si beekuu dhiisuu danda'u. Namootni akkuma raayyootti akkuma nama xinnootti si ilaaluu danda'u. Garuu ergaan qabaadha waaqayyo bira. Waaqayyo bara 2017 ati kan isaa ta'uu isaa mul'isuudhaaf jireenya kee keessatti waa jalqaba galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen haleluuyaa maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ameen haleluuyaa maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Wayi jalqaba waaqayyo. Wayi jalqaba. Elsaa'i nama waaqayyoo biyya Israa'el gidduu jiraachuusaa beeksisuudhaaf waaqayyo Samaariyaa guutuu beelesse. Samaariyaan yeroo beeloftetti namooti dhufanii nama waaqayyoo kana bira gaggaafatan Elsaa'i achi as ba'ee maal jedhe bor waaqayyo jedhe balbala Samaariyaa irratti gatii hammanaatiin utuu beelli jiru utuu rakkinni jiru gatii hammanaatiin midhaan biyya keessa guutaa jedhe galanni waaqayyoo haa ta'u. Ati nama waaqayyoo ta'uu kee mul'isuudhaaf ati nama gooftaa ta'uu kee mul'isuudhaaf ati isaa wajjin jiraachuu kee mul'isuudhaaf tarii lafa jirtutti uffatamtee ta'a. Tarii namooti sitti gahisaniiru ta'a. Tarii namooti sitti kolfaniiru ta'a. Garuu bara 2017 ergaan qaba waaqayyo ijoollee isaa wajjin ba'uudhaaf bara inni itti kakateedha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Waan jalqaba jireenya kee keessatti. Maatii kee keessatti waan addaa jalqaba. Lafa hojjettutti waan addaa jalqaba. Ameen. Haleluuyaa. Lafa ati jirtutti waan addaa jalqaba. Barri 2017 saba keenya gidduutti waaqayyo waa jalqaba. Lammii keenya gidduutti waaqayyo waa jalqaba. Ijoollee kee keessatti waaqayyo waa jalqaba. Gaa'ila kee, bultii kee, faamilii kee gidduutti waaqayyo waa jalqaba. Kana ergaan koo. Amantii kanaan bara 2017 akka inni nuuf waaqayyo gooftaan nu gargaara. Egaan amantoonni sagalee koo kana dhaggeeffattan bakka jirtan hundumaatti waaqayyo bara 2017 jireenya koo keessatti, maatii koo keessatti, ijoollee koo keessatti, hojii koo keessatti waan jalqabu qabaa jedhaatiin amanaatti itti hidha. Bara 2016 boonyeerra bara 2016 gaddineerra waan baay'ee bu'aa ba'ii keessa dabarreerra amantiin qaba waaqayyo bara 2017 waan haaraa jalqaba. Waan ofii isaati karoorfate jalqaba galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf amantii kanaan adeemuu qabna gara fuulduraatti. Egaan kana jedheen waaqayyoo ijaarsu. Gaaffii isaan si gaafatan sirriidha. Anis immoo si wajjin ta'uu koo jalatti mul'isuudhaaf. Anis si wajjin ta'uu koo argisiisuudhaaf ija isaanii duratti nama guddaa si gochuudhaan jalqabaa ittiin jedhu. Egaan waan arfan tokko dubbadheen yaada koo walitti qaba. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaan barsiisaa sagalee waaqayyoo kanaa sagantaa keenyaa torbee dhuftuutti qabannee dhiyaanna. Egaa waggaan haaraan kan nagaa, kan gammachuu, kan badhaadhina hunda caalaa immoo kan jireenya hafuuraa keenyaan itti guddannu kan waaqayyo wajjin caalaatti isa durii caalaatti walitti sinnu nuuf haa ta'u jechuudhaan reediyoon Warra Wangeelaa hawwii gaarii qabdu isiniif dhiyeessiti. Torbee sagantaa biraatiin hamma wal agarrutti gaa faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin